والغنان نرجع كي فرمتنا ويا ربنا وانتارين इसी फर्जी वही रत्नाजी बदाजी गारीजी जुकरकार जी आत्मा का सूत्र गल के आका जी सूत्र खावा किसी ने बच्ची बच्ची बर्बाद ओके क्या सगंता के जबर उद्रत की दुआई अका आगा वरवली वाना नमा निकना शेर बता क्या हुआ कच्चो Cara kacau. Share gora almaro mo murti kesanu share gora. Usaya isin. Share gora almaro mo murti kesanu. Yaada ibsachaa jiranii baqattoonni Oromoo magaalaa Yemen akkasumatti keessattuu biyya Yemen magaalaa sanaa akkasii obboleeyyan isaanii kan maneedhaa keessatti gubateef sagalee ta'anii waajjira yoonnichi fuula duratti argamanii saniifuu har'aan tana guyyaan kun guyyaa afuraffaati. Du'aayin kunoo manguddoon du'aayii godhaa jirti. Haa ta'u inshaallahu ta'ala rabbiin dhiiga isaanii haa baasu nutis dhiiga isaanii baasuudhaaf falmachaa jirra. Haa ta'u warri biyya alaa jirtanis akka sagalee nu taatan jechaa jiranii baqattoonni Oromoo magaalaa biyya Yemen magaalaa sana akkas. Share gora alma Oromoo marti keessanu. Share gora. Share gora. Egaa namni hanga kanaa biti kunis aduun gubdeetii gaaddisatti jalatti maqanii warreen namni waan wal jeequuf jecha asitti hangummaa muraasii wali qabame saniifuu inshaallahu ta'ala namni hedduudha akkuma ganama kana harkitanitti saniifuu share godhaan isin jaa share godhaa ilmaa Oromoo marti keessanuu. Amiin. Share godhaa adiraa Oromummaa kan ambaaddaa yoo jiraachuu baattanis isin share godhuun nu gargaaraan isin jaa filis adiraa Oromummaadha share godhaa addunyaa guutuurraan gaan isin jaa. Egaa obboleen keenya kadoonis rabbiin rahmataa godhuu fi manguddoon du'aa godhaa jirti. Share godhaa. Sagalee yoo isin dhagaamtes lakkoofsa takka barreessaa viidiyoo kunis yoo nuti isiniif hin dhagaamne lakkoofsa lama barreessaan isin jaa. Akka tuutaa isinaa magal, akka mukaa isinaa daran, garaarsee isinaa fide, gonfina sabnina qabne, gammachuu naasuu qabne, gurmaatee qaqqabne. Share godhaa please. Egaa okay galatooma. Amin. Share godhaa please adiraa Oromummaa. Amin. Share godhaa. Egaa sagalee walii ta'uun kanuma share godhaan sagalee nu ta'an isin jaa isinis. Amin. Oleh semua dan
Share godha adara Oromummaa kanaan nu gargaaraan isin jaayisinis. Please adara Oromummaa share godha. Obboleen keenyas Rabbiin rahmataa godhuu fi kan du'anis Rabbiin haa fayyisu. Egaa manguddoo fi haati sinqee jaarsoliin biyyaa du'aa godhaa jiranii. Saniifuu share godha. Okay. Inshallah ta'ala Rabbiin nullee abilisomsee biyya namaa kana keessa illee nu haa baasu. Egaa du'aa godhaa jiranii share godha. Egaa namni guyyaa afuraffaati har'aan tana qabbanaa fi qorraa jira keessattu aduunis akka nu gubdee fuulli keenya hundi nu jijjiiramee jira. Garuu nuti illeen sagalee obboleen keenya ta'uuf as jirra. Haa ta'u garuu isin sagalee ta'uu kan ittiin dandeessan yoo sheer godhaa adaraa Oromummaa warreen biyya alaa jirtanis akka uummata Oromoo baqattoota Oromoo biyya Yaman keessattuu magaalaa sanaatiif akka sagalee taatan karaa hedduu miidhamaa jiraniin isin jaa obboleen kiyya inshallah du'aa godhaa jiranii amiin jaame amiin amiin وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Egaa asitti ogaadinis nu hojii jiranii. Ogaadanis nu hojii jiranii. Doobitiyaa okay abshir siin aad siifin deebisa boodaan si deebisa. Amiin. Du'aa godhaan jirtu yaa deebisachaa jirti siin. Share godha adaraa Oromummaa kanaan baadhaa. Share godha. Video में जिराने Rabbi Allah muhagar. Agartee Amaarri nu keessa jira, Tigreelee nu keessa jirti, Somaalilee nu keessa jira, akka qabiilaaleen akka waliin addaan akka qoqqoodamu. Nu obboleeyyan yaa buleeyyan akiraa yaa Oromooti yaa gargaara baasuu hin dandeenyu. Rabbiin nu uume sanii bishaanaa Rabbi asirra haa baasu, Rabbi jannata haa galaniisu, warra du'ellee warra shahaadaa beekamaadha. Shaahida isaan nutu hafee nullee isaanirra nafsee kan nurra isaanirra jaamu jiru. Yaa Oromootiyyaa nu jabaadhaa.
بقعتان أكا فلاك كنت أكا نفني أكا فرمانا سنار كني أكا دي مفرد السلام عليكم ورحمة ولا لك ولا لك آذان ثاني علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا للحق والى غير المستقيم ببركه ختم القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينه القران واكرمنا بكرامه وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزق بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم Kita sadarkan wala lagi perlu kebagian mungkin sadarkan sisa goreng bujirawan cipu bakatto tak korumo konya ya konya makan lagi dah korela mengatakan afdala kita kan okey wala lagi tadi koreng bujirawan cipu gerede warga dewa adul dewa sinaya ni kerja senjata أتلاقينا مقطع تبي أولي كنفيسي جسد أوزاري يرانا نكالبني أخذ مجان أما أكبر من عوضي جينا كل ما بعدين تقول من بيسا ودا ماذا بيسا كل عوضي جينا ماذا لنا يا يدي الله share gora please adara oroma amin Mufta.